Makina gubbaa baay'ee. Makina gubbaa baay'ee. Akkami seene? Eessan seene? Ulaan banaa? Kota warri Twin City keessa jiraatan St. Paul Minnesotatti Midway naannawaa Midway argama. Abgadiro akkam yoo yaa situ bisare dura kabbela haasoo jirta akkam das bayi fayyaa akka live dorsi jirta yaa fayyaa wallahi inda matlabtu aboosi winter duba deebiin yaa wallahi traffic keessa Florida deemu qabda dan waan beeseebi Vaksinasi itu berapa tadi? Info dan nebo. Berapa beda? Info. Berapa? Lagi di kontrol. Di sini lah tes ni boleh. Yo si wagga tu kafaya ka batal. Anjila mandro. Info dan cut. Male mo furat. Ano already corona po de beta vaksin lagi. Male furat. Aro ni was corona mo suara ni. No, akas mana ni? Ya. Ya? Ini international income dah pernah. Ya. Baru saja corona itu sudah amma. I know hara jira garu. Ya. Kota-kota Oromoo ni magaalaa lakkuu keessa jiraatan as kunoo St. Paul Minnesota yookiin ammoo Twin City Midway argamaa Hamlin inda Highway 94 gubbarra jechuudha. Highway 94 Hamlin 94 hedduu qabbanaa beektaa hedduu qabbanaa eebbisuu fi suuraa hayyuu fi goota Oromoo sabboonaa cimaa agartee jijjiirama guddaa biyya san keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya agartee dhiiga Oromootiin nafseen isii hafuura baafattu jechuudha. Biyya dhiiga ilmaan Oromootiin hafuura baafattu biyya fokkattuu san nama agartee shoora guddaa jijjiirama san argamsiisuudhaaf shoora guddaa taphatu hundinuu ni beekna jechuudha. Oromoon protest Oromoo protest of Minnesota hedduu galateeffachuu barbaada waan kana agartee kan godhan isaanii karaan kun karaa guddaadha. Karaa kun karaa 94 jedhama 94 kana so 94 kun hedduu karaa westii deemu namni hunda argaa asiin university jira university football agartee field football gubbarra university guddaa jira. So university kun fuula deebi'a 94 westii illee fuula deebi'a namni agartee nama hedduu arguu danda'a waan kana hedduu nama boonsaa galata guddaa qabanii thank you jechuun barbaadna. Oromoo protest of Minnesota hedduu galata guddaa qabdi waan kana dalaguudhaaf fakkeenya tokko jettee arraa Minnesota seenaa galmeessite jechuudha. Fakkeenya guddaadha jechuudha. Akkanuma hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda haala kanaanii magaalaalee gurguddoo Ameerikaa keessa jirtu Seattle, Washington, DC, New York agartee magaalaalee gurguddoo waan ni kireeffatanii waan akkana kana sila Oromoon community asoo goote hedduu namatti tola waan gaariidha waan hedduu nama boonsuu addunyaa karaa agartee namni karaa danda'u waan danda'a yoo godhan hedduu namatti tola jechuudha. Galata guddaa qaban warri kun agartee nama kana namni kun galanni inni nu biraa qabu lakkoofna hin finnu jechuudha. Oromoo fi Rabbii fi uummata Oromoof dadda jedhee uummata Oromootti usee agartee akka Rabbiitiif har'aan tana nafseen isaa ni jirti jechuudha. Bakka inni jiru hundi ni beekna. Mana hidhaa agartee fokkataa san keessatti haala nama suukanneessaadha.
achi keessa jira jechuudha. So kanuma jechuudha. Akka diroonni akkana jechuudha. Diroo ilmootis waraabuudhaaf qophaa'aa jira. Akkasuma jechuudha. Ini kabbana. Zaida kabbana. Kuno minis karang kita ada kita karang guddaa gartee naannoo karaa kana sin agarsiisame karaa irra godhame kan karaa gartee Oromoon karaa poostar kun irra jiru asiin 94 jechuudha. 94 Lexington bahuu dandeessanii noorri Minneapolis dhuftan karaa guddaa kanarra jira jechuudha. Karaan kun karaa 94 jechuudha. 94 West 94 East garana so warri drive gamana godhu West deemu postara kana ni arga jechuudha. Kun asiilla posti kana postara kun ni mul'ata jechuudha. Asiini warri 94 deemu drive godhu karaa guddaa hayyoo guddaan kun interstate 94 West warri drive godhu ni arga jechuudha. Qajeelatti mul'ata. Asiini kun akkuma argitan postara Jaawar Muhammad Galatoomanii Oromoo protestiin haala kanaan waan seena qabeessa dalaydee uummata Oromootiif uummata Oromoo bakka bu'anii Oromoo protestii warri liiderooti yookiin hoogganooti waan kana godhan galata guddaa qabanii fakkeenya guddaa ta'e isteetii Oromoon isteeta Ameerikaa hundarra jiran fakkeenya godhatee waan kana godhuu qaban jechuudha. Bakka jiranitti godhuu qabanii Team OMN kunooti. Akkas jechuudha yaa Oromoo qabsoon itti fufti jechuudha. Qabsoon itti fufti qabsoo yoomillee itti fufti jechuudha. Akkanaani addunyaa irratti Jaawar Muhammadii sagalee ta'uudhaaf sagaleen isaa akka dhagahamtu mana hidhaa nafxanyaa san keessa akka bahu Oromoon hidhattee kaati jechuudha. Bakka hunda haala kanaan godhamu qaba jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa hundinuu haala kanaan kuniyyuu protest jechuudha. Sagaleen hidhamtoota siyaasaa akka dhagahamtuuf addunyaan akka beektuuf Oromoo addunyaan agartee akka nu cinaa dhaabbattee waan kana hayyoota keenya yookiin ammoo liideroota Oromoo akka mana hidhaa naftanyaa san keessaa karaa isaan itti bahan akkaataa isaan itti bahan akka nu cinaa dhaabbataniif gargaarsa barbaachisu karaa hundaan akka argannuuf waan danda'amu hundaan osoo hin qusannee godhuu qabnaa. Warri waan kana godhu akkuma isin jedhu galata guddaa qaban jechuudha. Team OMN illee miidiyaa agartee galatoonfachuu qabna. Hanga mana jira yoomillee ni jiraata. Hanga ilmi Oromoo tokko jiru OMN inuma jiraata jechuudha. I'm gonna have to worry myself. If I I'm not. Oh my gosh, it's too cold, man. Ebba liideroota keenyatti as jira jechuudha. Suuraa sana gartee suuraa Oromoo protestii. Harka fuudhe hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo jirtanii bakka jirtanitti salaamtan ta'ootan kabajaa isin bira hageessu isin jenna. Arragaa akkuma beekamu warra gam jalqaba yeroo live seenu hangamaan waliin jirtaniif argitan jechuudha. Suuraa Jaawar Muhammad haala san fakkaatuun bareedaa namatti tolu qabbanamtu jira bo dhiifama. So haala saniin nu tolchan jechuudha. Galatooma, thank you so much. Oromoon eebbisuudhaaf kan asitti argamanii suuraa san eebbifnee du'aa itti goonee
afaan soomanaatiin du'aa itti goonee gaa akka rabbiin agartee harka nafxanyaati nu baasu hidhamtoota siyaasaa keenya akka rabbiin harka warra agartee garaan isaanii laafanne nafxanya adawii yoom walitti fayyine agartee ummata akkana kana wajjin agartee biyya silaa ijaarannee waliin jiraanne kan jedhu amma booda never it will never gonna happen jechuudha. Ummata waraabessa waliin waraabii jechuudha. Ummata waraabii waliin biyya takka walitti qabna jechuun abadan hin danda'amu. Akka rabbiin waraabessa harkaa baasuuf du'aa'ii godhuu qabna jechuudha. Du'aa'ii godha rabbiin nu haa baasu inshallah. Oromoon Minisoora magaalaa lakkoo keessa jirtan hundi keessan kottaa eebbisa. Kottaa suuraa goota keessanii ilaala. Waan Oromoo Protestiin hooggantoota Oromoo Protestii hojjatte hojii isaanii hojii nama boonsu kottaati ilaalaa. Kottaati ilaalaati du'aa itti godha isiniin jenna. Booda yoo namni dhufee xiqqoo heddummaate ammas laayifii seennee simbiraan waan isaan haasawan dhaamsa Oromoo Protest dabarfatu simbiraan geenya jechuudha. Hordofuu keessaniif galatooma. Thank you so much. Oromoon addunyaa mara jirtan galatooma.